in one. Addunyaa keenya kana irratti wantootni amanuuf nama rakkisan guyyaa guyyaatti ni uumamu. Isaan keessaas har'a kan isiniif qabadhee dhufe namoota uumamaan adda ta'an amanuuf kan nama rakkisan 5 isiniif qabadhee dhufeera. Akkam jirtuu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota maatii chaanaalii kooti. Anaa Suuraa Feliidha. Chaanaalii koo subscribe gochuun wantoota dhugaa amanuuf nama rakkisan guyyaa guyyaatti ni argattu. Akkasumas qophii keenya yoo isinitti tole like gochuun wanta sirreeffachuu qabnus koomentii irra nuuf kaa'uu dandeessu. Amma kara qophii keenyaatti isin dabarsa. Amma qophii keenya dhumaatti nu waliin tura. Jesus Fajardo. Namni kun addunyaa kana kan naasee fi namoota adda ta'an keessatti kan dabalame, qaamni isaa hunduu rifeensaan guutamee waan jiruufidha. Fuula isaa irratti rifeensi biqile kun namoota irraa akka inni adda ta'u godheeraani. Namni kun dhaabbii isaa osoo hin ilaalin fuula isaa yeroo ilaalan nama jechuuf baay'ee rakkatu. Paul Karasen. Halluu yookaan bifti dhala namaa qaamni isaa diimaa yookaan adii ta'uu danda'a. Garuu yeroo qaamni nama tokkoo cuquliisa ta'ee nutti argamu nu ajaa'ibsiisuu fi nu rifachiisuu danda'a. Namni Paul Karasen jedhamu kun qaamni isaa halluuwwan beeknu irraa adda tahee halluu cuquliisaa qabaachuun isaa namoota irraa adda isa taasiseera. Abbii fi Biriitinii Haansel. Maqaan kun kan nama lamaati. Maaliif jennee ajaa'ibsiisachuu dhiisuu dandeenya? Maqaan kun lameen garuu nama qaama tokko qabanii fi kan moggaa'edha. Qaama tokko irratti namummaa lama arguu waan nama rifachiisudha. Namootni kun hojii barsiisummaa irratti kan bobba'an yeroo ta'u, qaama tokko irratti argamanii laphee garaagaraa fi somba garaagaraatiin fayyadamu. Namni kun Sultaan Keesin jedhama. Nama biyya Turkii yeroo ta'u, amma umurii isaa waggaa 10tti akkuma nama hundaatti guddatuyyuu garuu sammuu isaa keessatti itiin peetutarii gilaantii jedhamu sammuu isaa keessatti biqileen guddinni hin barbaachisne qaama isa quunnameera. Kanaanis yeroo ammaa kanatti addunyaa kana irratti nama dheerinaan tokkoffaa ta'ee fi dheerinni isaas 8.28 feetii kan qabudha. Mindy Seleris. Dubartiin Ingiliz kun immoo miilli ishee qofti paawundii 210 yookaan kiiloogiraama 95dha. Kanarraanis kan ka'e akka barbaaddetti sosocho'uu hin dandeessu. Mindy Seleris yeroodhaan booda immoo infekshinii miila ishee bitaa mudateen miila ishee tokko dhabuu dandeesseetti. Miilli mucaa kanaa tokkoonsaa qaama ishee isaa hafe harka 3 caala. Kabajamtoota maatii chaanaalii kooti. Qophiin har'a isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata ture. Amma qophii biraatiin wal agarrutti nagaadhaan naaf tura. Oro Remote, all in one.